Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Putin Kooriyaa Kaabaatti eegamaa jiru. Xiyyaarota 3 Raashiyaa irraa kaan keessaa tokko Kooriyaa Kaabaa qubateera. Hirphaa gammachuu kaayyoo imala kanaa nutti hima. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Putin waggoota 24 booda yeroo jalqabaatiif har'a Kooriyaa Kaabaa daawwachuudhaaf xiyyaaraan garasitti qajeelan. Pyongyaangitti hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un waliin wal arganii mari'achuudhaaf jiru. Dhimmi waraanaa fi deeggarsi meeshaalee waraanaa ijoo dubbii dureewwan biyyoota lamaanii akka ta'utu eegamaa jira. Kana malees biyyoonni lamaan michummaa gama nageenyaa mallatteessuu akka malan gorsaan dhimma imaammataa Yuurii Ushaakoo jedhaman BBC'tti himan. Xiinxaltoonni daawwannaan Puutiin kun carraa biyyoonni lamaan michummaa isaanii cimaa dhufe addunyaatti itti agarsiisanii jedhu. Puutiin waliin ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sergey Lavrov fi hoogganaan dhaabbata hawaa Raashiyaa daawwannaa kana irratti ni argamu jedhamee eegama. Gaggeessitoonni lameen fulbaana darbe baha fagoo Raashiyaa jedhamuudhaan kan beekamu Vostokomii Kosmodroom jedhamutti wal arganii turan. Daawwannaan pireezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin erga bara 2000 isa jalqabaatiin. Ameerikaan hariiroon biyyoota lamaanii jabaachaa dhufuutti yaaddoon qabaa jetteetti. Kremlin daawwannichi daawwannaa biyya michuu waliin taasifame jechuun ibsite. Miidiyaaleen Raashiyaa immoo Puutinii fi Kim Jong-un dhimma nageenyaa dabalatee waliigaltee michummaa biroos mallatteessuun ibsa kennuu jedhaniiru. Kanumaan wal qabatee agarsiifni waraanaa addabaabaayittis ni gaggeeffama jedhameetu eegama. Vilaadimiir Puutiin daawwannaa kana dursanii Kooriyaan Kaabaa waraana Raashiyaan Yuukireen irratti gaggeessaa jirtu deeggaruu isheetiif galateeffachuudhaan xalayaa barreessan miidiyaaleen Kooriyaa Kaabaa maxxansaniiru. Baasattaanitti ceenaa naannoo Amaaraa Goojjam lixaa fi Bahaa keessatti haleellaa humnoonni mootummaa raawwatan jedhameen barsiisota dabalatee lubbuun namoota 20 ol darbuu jiraattonnii fi namoonni taatee sana argina jedhan BBC'tti himan. Haleellaan kun xumura torban darbee jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa waxabajjii bultii 7 fi 9 magaalaa Qaraanii fi Jigaa jedhaman keessatti raawwate. Haleellaan kun erga hidhattoota waliin dhukaasni adeeme booda mudatu ibsan. Himannaa dhiyaate irratti gama mootummaa ammatti wanti jedhamee hin jiru. Hirphaa gammachuu gabaasa dabalataa qaba. Jiraattonni maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan akka jedhanitti haleellaan lachuu humnoota mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti lola uumame hordofee raawwatame. Waxabajjii 9 bara 2016 godina Goojjam lixaa magaalaa Jigaa keessatti haleellaa raawwatame jedhameen barsiisotaa fi hojjettoota baankii dabalatee namoonni hedduun ajjeefamuu isaanii namni ijaan argee jedhan tokko BBC'tti himan. Gara sa'aatii 11 ture. Konkolaataawwan paatroolii Dambacaatii gara Gizaan dhufaa turan. Jalqabarraa paatroolii gidduutti Isuuzii dabalatee konkolaattonni kaan jiru. Duubaan paatrooliin 3 kan biroo jiru. Bakka Tuquroohaa jedhamutti hidhattoonni faannoo paatroolii rukutuuf dayeeffatan. Paatroolii durarra jiru waliin walitti dhukaasuun eegale. Naannoo hoteela Goohitti hojjettoota baankii, barsiisota, hojjettoota mana rifeensa fi kaan kan argatan gara namoota 12 ta'an achumatti ajjeesan. Namni taatee sana arguu himan kan biraan ajjeechaa sanaan dura Dambacaa Barre bakka jedhamutti hidhattoota faannoo fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti lolli gara daqiiqaa 20f otoo addaan hin citiin adeemaa akka ture himan. Namni yaaddoo nageenyaaf jecha maqaa koonna'inaa jedhan kun taatee sana booda raayyaan ittisa biyyaa dargaggoota dhukaasa sodaatanii mana taa'aa turan 12 bireeniin dhukaasanii ajjeesanii jedhan. Magaalaa Jigaa bakka bu'uudhaan miseensi mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Ababaa'u Dassaalew akkaataa taateen sun itti raawwatame xalayaadhaan dhaabbilee mirga namoomaa fi imbaasiiwwaniif akka himan ibsaniiru. ተዋጊ ኃይሎች እርስ በርስ ሊገዳደሉ ይችላሉ አምነው የገቡበት ነው የጦርነት qaamolee lola keessa jiran walajjeesuu danda'u inni qaamuma lolaati waan itti amananii seenan waan ta'eef haa ta'u malee lammiilee nagaa hidhatiin mana isaaniitii baasanii rashanuun sirrii miti kana dubbadheera kana dura qaama mootummaa walii waan dubbadheef amma miidiyaalee fi dhaabbilee mirga namoomaa bira akka ga'uudha kana odeeffannoo qoodaa jiru መረጃ ሼር እያደረኩ ያለሁት haaluma wal fakkaatuun haleellaa waxabajjii 7 Goojjam Bahaa aanaa Ulatti Jinnaassee jedhamu keessatti raawwatameen lubbuun namoota 7 yoo darbu namoonni 2 immoo madaa'uu namoonni taatee sana argine jedhan himaniiru. Haleellaa sana raawwachuun kan himatame raayyaa ittisa biyyaatiin. Tajaajilaan bataskaana Dabra Qaraaniyoo Madaanelem jedhamu taatee mudate jedhan kana akkanattiin himan. ቀራኒዮ ደብረ ቀራኒዮ መድኃኒዓለም ይባላል ቤተ ክርስቲያን ደብሩ የሆነ ተኩስ ነገር ጀመረ. Bataskaanichi Madaanelemi Dabra Qaraaniyoo jedhama. Dhukaasatu eegale. Anis akka tasaa jin ture. Yeroo dhukaasni eegaluu gara bataskaanatti ol seenne. Jaartiin tokko duutee namoonni awwaala ishee qotaa turan. Iddiiriin baalasgeeris ture. Jimaata ganama keessa gara naannoo sa'aatii 3 ni ta'a. Humnoonni mootummaa erga dhukaasaa oolanii booda warra boolla qotan yeroo argan waan isaan yaadan hin beeku. warra qotaa turanis warra ala jiranis ajjeesanii deeman. ዳር ያሉትንም ቤት ያሉትንም ገሏቸው ነው ሄዱ።
Jiraataan biraa tokkos miseensota afooshaa monoksee tokko awwaaluudhaaf boolla qotaa turan irratti aleellaan sun raawwatame jedhan. Himannaa humnoonni mootummaa namoota nagaa irratti ajjeechaa raawwatanii jedhu kana ilaalchisee qondaaltota mootummaa godinoota ajjeechaan itti raawwatame jedhame bulchiinsa naannoo Amaaraa, raayyaa ittisa biyyaa fi biiroo kominikeeshinii naannichaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin goone milkoofne. Waggoota muraasa darban garuu lolli qaamolee nageenyaa mootummaa fi hidhattoota naannoo Amaaraa gidduutti adeemaa tureen lubbuun namoota nagaas darbaa turuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Bara ammaa kana daa'ima tokko guddisuun baay'ee cimaa yoo shan godhatan attam guutu Haanaan Nuraddiin biyya Masrii jiraatti takkaa ijoollee ammaa nan danda'a jettee yaaddeen beektu. Waaqni garuu erga takkaa ijoollee shan ishee badhaase daa'ima shan keessaa tokko duraa deebite yeroo ammaa ilma dhiiraa 3 fi intala tokko guddisaa jirti. Jiruu waqaatti sanuu harka qallattee attamuma ijoollee guddisaa jirti. Seenaa ishee akkanaan BBC'f qoodde. Rabbiin bakkatti ijoollee shan na badhaase. Tokko ammoo lubbuun isaa gaafuma daawusaniin battalumatti. Gaafa ijoolleen kun lakkuu ta'uu dooktorri natti himu baay'ee tokko rifadhee boohee wareeree akka malee sa'aatii muraasaaf ofii hin beeku ture. Egaa Rabbiinis akkuma naa kenneen na jajjabeessee alhamdulillahi rabbil aalamiin ijoollee akkana na badhaase gammachuun qaba kennaa Rabbiitti. Ijoollee kan koo harma hin hoosisne ijoolleen kan koo aannanuma. Argeenya irraa dhimmoota ispoortii amma waancaan Awurooppaa deemaatti jira. Kanarraa amma nama taphatamaa jiruun alatti kan kaleerraa kaanu. Kaleessa Faransaay fi Oostiriyaatu taphate. Tapha sanarratti miidhamee ture Mbaappeen. Tarii tapha taanu irratti maaskii fa'aa godhatee arguu dandeenya. Har'a Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Faransaay ibsa baasee ture. Ammatti tajaajila baqaqsanii yaaluu hatattamaa gochuuf hin dandeenyu. Taphoota dhufan irratti garuu maaskii qopheessinaa fi maaskii godhatee taphachuu danda'an jedhu ibsa kennanii jiru. Kylian Mbappé funyaansaa cabeera. Kevin Danso taphataa sararrattisaa Oostiriyaa wajjin walitti bu'aniiti kan miidhamuu danda'e. Faransaay garuu kaleessaa 1-0 injifattee jirti. Kun isaaniif wanta gaariidha. Tapha ulfaataa ture. Oostiriyaan biyyoota bara kana dorgomtoota cimoo ta'anii dhiyaatan keessaatii tokkodha. Leenjisaa jabaas qabu wanta ta'eef jechuudha. Kaleessa garuu injifanne. Taphataan Kylian Mbappé hojii walitti bu'uun funyaansa akka cabu godhe. Daansoon dhiifama gaafatee jira. Deeggartoota Faransaayii dhiifama sin gaafadha. Mbappé miidhamuu isaatti yeroo ariitii yeroo gabaabaa keessatti fayyitee akka deebitu abdii qabna jedhee har'a ergaa barreessiifii jira. Mee taphoota har'aa kaanu? Har'a immoo Poorchugaalii fi Cheek Riippaabiliktu taphata. Asirratti Poorchugaal keessatti taphattoota bebbeekamoo hedduun argina isaan keessa Kiristaanoo Roonaaldoo. Jalqaba irratti waggaa 20 dura 2004 akka Awurooppaatti yeroo inni taphatuun argee Roonaaldoo. Egaa umurii sana booda waggaa 20 booda sinuma taphataa taphataan kun. Ga'umsa Roonaaldoon irra jiru irratti taphatu hin jiru haga ammaatti. Umuriin isaa waggaa 39 ga'umsa olaanaa irra jira. Poorchugaaliif galchii lakkoofsaa jira. Yeroo darbellee torbanuma darbe keessa taphamichummaa irratti galchii lakkoofsee jira. Walii galaan riikardii galchii lakkoofsuu kan Poorchugaal harkasaa jira. Taphoota hedduu 200 ol irratti hiriiree taphatee riikardii harkatti galfatee jira. Riikardii kana cabsuu miti kan yaalu yookaan itti siiqu yeroo dhiyootti dhalata jedhamee hin eegamu. Kana qofa osoo hin taane biyyaaf kilabiif walii galaan gara galchii 900 lakkoofsuutiif karoora qaba. 900 guutuuf galchiiwwan muraasatu saafee jira. Taphattoota baay'een tapha 900 iyyuu taphachuun itti ulfaata. Waggaa dheeraa taphatan jechuudha. Baay'eedha 900 baay'ee. Fakkeenyaaf Giigsifaati tapha 900f wayii tapha 1000 kan taphatan Yuunaayitid keessa qofa turaniisayyuu. Roonaaldoon haga amma galchiidhaan 900 gahaa jira jechuudha. Kun taphata hammam jabaa akka ta'e namatti argisiisa. Poorchugaal taphattoota jajjaboo hedduus ni qabdi. Mee waancaa Awurooppaan alatti immoo amma Pirimeer Liigiin Ingilizii baatii hagayya keessa eegala. Taphoonni torban jalqabaa eenyu wajjin akka taphatu. Asuma kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkuma beekamu oduu BBC Afaan Oromoo guyyaa har'aan tanaa akkuma dhaggeeffattan kana. Kanatti aansuun oduu BBC Afaan Oromoo kan addunyaadhaa kan guyyaa irraa taateewwan guyyaa irraa pirezidaantiin Raashiyaa Puutiniin gara Kooriyaa Kaabaa deemanii jiru. Kunis waan isaan deemaniif illee yeroo guyyaa irraan talaatti ijoo oduu addunyaa kan ta'e isaadha. Han deemaniifis waliigaltee Xayyaara meeshaa waraanaa garagaraatti waliigala Puutinii fi Kooriyaa Kaabaa waliin ta'uudhaan yeroo ammaa tana kanatti biyyoota akka Ameerikaa fi Yuukireen fa'aa dha'uudha.
Kanaaf injifannoon kan haqaa haa ta'u jenna.